Ashamaa harka-fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastootota hundi keessanuu kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenya jaalala Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu ani nagaa kootii galata Waaqayyoo akkasumas hundumti keessanuu kan mana madaamii jirtanis kan biyya keessan keessa jirtanis obboleewwan koo dhiiratis kan biyya hambaa keessa jirtan hundi keessanuu nagaa jirtu ani nagaa kootii galata Waaqayyoo nagaa fayyaa kootan jira galata galanni isaa hin badiniif akkasumas hundumti keessanuu bakka jirtanitti bakka deemtanitti Waaqayyoo nagaa fayyaa isiniif kennee nama biyya keessanitti galtanii maatii keessan argitan biyya keessanitti galtanii Waaqayyoo silaa taasisu nama kamiyyuu hin taane guddaallee ta'ee xiqqaallee ta'ee jaarsallee ta'ee jaartillee ta'ee namni kamiyyuu namni biyya hambaa keessa jiru dhugaa biyya ofii jechuun baay'ee tokko wannoodha jechuudha. Maaliif biyya ofii gaaddisa garuu biyya ormaa dhaquun nama dhibu galuun nama dhibaa biyya ofii gaaddisa garbuu aduun nama arguu jedha tiris darbuuyyuu sababa saniif wanti fe'ee yoo ta'e kan akka biyya ofii jiru jechuudha. Waaqayyo akka baanitti nu hambisine nagaan biyya keenyatti deebisee nu haa galchu. Namni kamiyyuu hin taane ani guddaadha ani xiqqaadha akkuma ture isiniin jedhe yookiin amantiidhaan ol qooduu yookiin sabaan ol qooduu yookiin bifaan ol qooduu qabu Waaqayyo hunda keenyayyuu ija tokkoon nu ilaalee nagaan biyya keenyatti nu haa galchu akka baanitti nu hambisine beektu yeroo baay'ee jechuudha. Namarraa waa dhabu malee Waaqayyo irraa waan dhabane Waaqayyo akka baanitti nu hambisine Waaqayyo nagaa fayyaa jedhanii biyya keenyatti nu haa deebisu qallaaliin qorroodamoo jechuudha. Qorroo biyya darbee dhanbee yookaan nama tallayiisa sababa saniif Waaqayyo nagaanii biyya keenyatti deebisee nu haa galchu maatii keenya biratti kan daa'ima keenya gannee dhufne daa'ima keenya biratti kan maatii keenya gannee dhufne maatii keenya biratti kan immoo abbaa manaa ofii gatee too nan hojjetadhee jijjiirama jedhee abbaa manaa ofii wajjin olii galtee godhee biyya hambaa keessa taa'ee abbaan manaattis mana ona qabatee haati manaa isaatis immoo biyya hambaa keessatti gola arabaa keessatti tasaqaayyaa jirtullee Waaqayyo nagaanii mana keetti ishee haa deebisu Waaqayyo abbaa manaa keetti ishee haa deebisu obboleewwan keenya immoo kan daa'ima biyyattis gatanii dhufanii isaanillee Waaqayyo isaan wajjin haa ta'u daa'ima isaanii abbaa manaa isaanii maatii isaanii nan jijjiira jedhanii biyyaa ba'an malee itti tolee biyyaa uumuu hin ba'anii isaanis nagaanii Waaqayyo keenya daa'ima isaaniitti isaan haa deebisu daa'imti isaanii galgalaa ganama yoo shamara taatee yoo galta haadha koo jetteen galgalaa ganama yeroo bilbiloliin haasoftu yoo galtaa yoo dhuftaa jettee kan gaafattu baay'eetu jira. Kan ilma dhiiraa qabu ilmi dhiiraa sun yoo galta haadha tooyi si yaadee kan jedhee gisee baay'ee haadha isaa gaafii gaafatu jira. Tokko immoo kan daa'imman isaanii kan ittiin dubbanne iyyuu ni jiru maaliif gaafatan kaayis sodaatu maaliif haadha san asirratti dhiyeenya isheen qabsiisa ta'eef wantoota akkanaa kana faatu jira. Sababa saniifuu Waaqayyo akka baanitti nu hambisine Waaqayyo haadha abbaa keenyattis nagaan nu haa deebisee nu galchu irra caalaa obboleewwan koo yeroo darbeellee viidiyoon yeroo darbe keessatti dubbadhe keessatti haasa'een ture obboleewwan koo warri haarawallee biyya keessanii dhuftan warri duraan biyya kana keessatti jirtan warri silaa duraan baatanii ala keessa hojjechaa jirtan Waaqayyo isin haa jajjabeessu bakka jirtanitti alagaa fira isiniif haa godhu. Kuuwwan keessanuu warroonni mana madaamii keessa jirtan haguma feetellee madaamiin hamtuullee taatu haguma feetellee aadaa madaamiin teechan bakka loltullee taatu gisee saniif sinii dolte malee hoosuu irraanfatti
sababa saniifuu mana kontiraata geejjanii baatti gattanii hin ba'inaa obboluu oduu diimaan gurraacha ta'e gattanii hin ba'inaa. Maaliif jennaan namni akkatti ba'u beeka malee akkatti galu hin beeku. Yeroo baatan wanna nurra ga'u hin beeku. Biyya hambaa keessatti baay'ee ulfaataadha. Dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaan ijoollee shamarranii dhiisatu ilma dhiirati irratti iyyuu jireenyi biyya hambaa baay'ee ulfaataadha. Kara baay'eedhaan jechuudha. Kara ana jedhamu wayite baay'ee ulfaata. Osoo biyya kee ta'e fakkeenyaaf Finfinnee keessa yoo jiraatte Finfinnee noosii ta'uu baate Adaamaa galta. Adaamaa keessa yoo jiraatte Adaamaa noosii ta'uu baate yookaan Dirree Dawaa galta. Yoo Dirree Dawaa sii ta'uu baate biyya biraa biyya itti hojiin jiru wayisuutti deemtee galta. Biyya keetti ka'a. Garuu biyya hambaa keessatti wantoonni akkanaan jiru. Biyya hambaa keessatti mana tokko baanii mana tokko seenuun mana seenuu baanii mana biraa seenuun baay'ee ulfaataadha obboleewwan koo. Sababa saniifuu iddoo dura jirtan gad lakkistanii mana biraa hin qayyaratinaa. Dhugaa Waaqayyoo jechuudha dhiifama waliin. Maaliif kana jettillee naan hin jedhinaatu iddoo dura jirtanii iddoo biraan jijjiirratinaa obboleewwan koo. Karoora dura qabattan ijoolleen tokko tokko fakkeenyaaf shamara takka yoo ollaaniidhaan baratanii ba'i kan jettuun jira. Hin ba'inaa hin dhaga'inaa gorsa riyyaa teechanii. Homaa isiniif hin godhu. Ishiin ana teechee yoo kootu ba'i isiniin jettee isin gorsite hin ba'inaa. Amma asumatti beektii kana keessatti mucayyoon takka yeroo baay'ee nan arga. Yeroo qursii hojjechiisuu deemu. Yeroo misaa fakkeenyaaf koobizii isaanii fiduu deemu. Yeroo suuqii deemu yeroo baay'ee nan arga jechuudha. Bilbila illee hin qabdu mucayyoon sun. Innoo min gadda dhiyoo sana bilbila ishee bilbila keenyaa kennina jettee bilbila walii kennine malee akkanuma tokko yeroo baay'ee nan ba'aa madaamti yabrinaa kaffaluu diddee ijoollee baay'een ba'inaan jedhu ijoollee baay'een badinaan jedhu naan jette. Ani guyyaa baay'een ishee dhoogee akka humna kootiitiin jechuudha. Hin ba'inii bu'aa siif hin qabu. Dhibba lama akka biyya kanaatitti 250 naa kaffalti jette. Garuu hin ba'inii jedheen guyyaa baay'ee jechuudha. Gaddafa አረ እኔ እጠፋለሁ ነው አንጀት እኔ እጠፋለሁ ምንም ብሩን መስጠት እምቢ ብላለች። ልጁን ማማሪፍ ማለወራው ፈንደንዴ ብሩን መስጠት እምቢ ብላለች። በእኔ ፓስፖርትም ወሩ አልቋል እጠፋለሁ ነው አንጀት ከፈለሽ ፓስፖርትሽን በብርሽ አሰሪ ያለችኝ እንዴ ላርግ እጠፋለሁ ፓስፖርቱን እንዴ ነምኒ ተቆም መዳን ፓስፖርት ከዚህ ነው ጀቺሱ ጀቴ ሲዲዴዳ ፊ ኢሌቲ በዳ Baddu maaliif birruma keetiin illee ta'u hojjechiifatta malee anis achumana obboleettii koo atti xifi'atee ከጠፋሽ በዚህን ሰዓት እዚህ ሀገር ውስጥ ማለት ነው በዚህን ሰዓት ስራ የለም። እኛ ራሱ ኮንትራት ያለን በግድ ነው ያለን። ለምን በግድ እየከፈሉልን ብር ስላሌለ ማለት ነው። ዛሬ ከጠፋሽ ምንድነው የምታውኝ? ይሄንን ፓስፖርትሽን አሰሪው አንቺ ብርሽንም ደግሞ ያላት ጊዜ ትሰጥሻለች። ካልሆነ አገርሽ ግቢ እንጂ አትጥፊ አልኳት። ስልክ ቁጥሯ ሰጠችኝ። ከዛ በማግስቱ ደወለች፣ ቦይስ አስቀመጠችልኝ። ሰላም እንዴት ነሽ? ከዚህም ለምን እኔ በፊት የሆነች ልጅ እዚህ ሀገር ውስጥ እንዲሁ እሷ ብር አይሰጧትም። እኛ ፊት ለፊት ናቸው ቤታቸው፣ ግን መካከላችን ሌላ ቤት አለ፣ ሌላ ፎቅ አለ። ግን ማዶ ከማዶ እንተያያለን። ሁልጊዜ ውጭ እንገናኛለን። ሁልጊዜ ታለቅሳለች። እንዴ አልኳት፣ አትጥፊ ካልሆነሽ ሀገርሽ ግቢ። ለምንድን ነው ጠፋለሁ የምትይ ብለን ከኔ ጓደኛ ጋራ አንድ ልጅ አለችኝ። እኔ አንድ ጓደኛ 3ኛ ፎቅ ላይ የምትቀመጠው ከሷ ጋራ መከርናት። ስንመክራት ገብታ ለሷ ሴትዮ ጓደኞቼ ግቢ ያሉኝ ኢትዮጵያ
maaliif nu hin gorsine as biyya kanatti hin badine yoo si ta'uu baate biyya kee gali jechuun hammeenya gochuu miti. Kazaan dammoo kacarraa ta'e feesbuukii kiyya hin qabdi miidhayyoon. Feesbuukii kiyya qabdi, wasaappii kiyya qabdi. Madaamni ishii lakkoofsa wasaappii kooti fudhattee naa dhufte gara wasaappiiti. Kazaan warra nan jiru sin beekti. Namicha kiyya maqaa dhooftee akkamitti micoota yana jalaa gorsita naan jette. Gali Itoophiyaa akkamitti jettan jette. Yoo ishiin galuu barbaade ani dura hin beekne beektu maaliif dura akkasitti yaadee hin qabne eenyudhaatiin jedheen. Kazaan ati soo sirnaadhaa miti mana ebiluu teechaa miti walaayyaatti barandaatti akkana baay'inaan jette. Eenyudhaatiin jedheen. Kazaan namichi yeroo hunda maduu ishee biratti argitanii gorsitanii sanii naan jette. Anmoo balleechaa hin qabu ka sa'aatii isaatti osoo jecha badaa wayii jedhee badii odoon jedheen salphina hojii koo dhabee jechuudha. Kazaan animmoo ishee wajjin tajaqaa jiru jeetan. Bisa san madaamin tootiyyuu hin jirtiif olleeyyee niitiidhaan jechuudha. Haay miicayyoon niitii tana bira teechuun jedheen afaan isaaniitiin. Miicayyoon niitii tana bira teechuu gizee hunda nan bada silanuun jettuun maaliif baddaa taa'ii hojjedhu yoo si ta'uu baate Itoophiyaa galii. Maaliif baddaa kan dhufte niitii tanatu si fidee muti nan gala jedhiin malee baduun maalidha inni jedhee gorsi koo baduuma qaba hin jedheen. Sobdanaan jette dhugaa waaqayyo natti as fidi miicayyoo hin jedheen. Kazaan jennaan booddee kanuma keessa namichi keenyallee dhufe. Maaliif osoon dura haa badaa wayii godhee jiraadhe odoo dura hammeenya wayii godhee jiraadhe hojii koo dhabee ture jechuudha la. Kazaan bilbila narraa fuudhee namichi gaafate. Akkana jettee bilbilli akka jiru hin dhageechisa. Kazaan na gaafate namichi ani ishii yeroo hunda yeroo argine gizee hunda nan badanuu jetti. Sababa ishiin nan badanuu jettuufu micoonni mukooddanyaatti abbaan ishee maqaan ishee abbaan ishee wajjiniin iddoo kursiitti hojjechiisutti yoo argine gizee hunda nan badanuu jetti. Sababa ishiin nan bada jettuun hin badinii yoo si ta'uu baate Itoophiyaa galii. Jennee malee nuyi badi jechuun dinnee hin jedhin nama namicha isaa miicoo goddanyaatti yaalee yaame isheenis sanuma maaliif nuka asatti bira wanta biraan haasofne jechuudha. Hin jenneeni kazaan booddeerra baqa. Sorry jettanii jentuun jechuudha. Kazaan booddee miicayyoo sana jechuudha. Dhugaa rabbii nu garuu nu yakkite ani kama carrashaashii Itoophiyaa galtee maal jette dhiifaman jette. Dhiifaman jette. Hoosuma galchite kan niitiin ofirraa. Ji'a lama caalayyuu hin teechisa jechuudha. Hoosuma tiikeetti ishee murtee Itoophiyaatti ofirraa galchite. Garuu immoo birri kennuufii diddee durumaayyuu natti fakkaata. Ergas illee birri ishee hundaa kenniteef Itoophiyaa galtee maalluun jette dhiifama. Birri kiyyaallee na dhuggatte harka qullaa na galchitee nuun jette jechuudha. Ani maaliidhaaf akkana hunda siniin jedhe seetan. Hiriyoonni teechaan ala taa'anii badaa yoo siniin jedhan wanta akkanaa sinirra gahaa badiisa yaadinaa hojii keechaan hojjetadhaa. Lamin እኛ የወጣነው ከሀገራችን ለስራ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ ለስራ የወጣ ሰው ስራውን ለመስራት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ግን ውጭ ወጥተሽ ብትሰራ ችግር የለውም። ወንድ ሲረጋው እንጂ ገርቦ ወራኪን ጎጋባ ሲረገ ጋፋ እኮብሰት ጋፋ ልቡን ከሆነ ለኩለ rakkina baay'eetu sirra gahaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf micoontu yeroo baay'ee nan bada jetti jechuudha. Ijumaan baduu jenneeni borodoo wanna tokko micoontuun taate dirqama suuraa ishii gaafa argine micoontuun jennee garaan nyaachuun ishii naaf. Sababa saniif wantoota akkanaatu jira. Wantoota hin taanetu jira. Amma obboleettii keenya amma har'a lubbuun ishii darbe kun turtee jirteedha. Naannoo gara waggaa 6 jedhanii akka biyya Arabaa deemte. Waggaa 6 kana keessatti maatii isheetti bilbilaan dawwaltee jedhan. Maatii ishii dheechitee, haadha ishii dheechitee, abbaa ishii dheechitee, obboleewwan ishii dheechitee kaan maalan beeka maallaqa ishiin hojjettes garuu isheen har'a lubbuu ishiitiin hin jirtu. Waaqayyo lubbuu ishii amaaru maallaqa ishiitis bakka goote har'a abbaan ishii dhabamee haati ishii dhabamte reeffi ishii biyyaan baa keessa taa'u kun baay'ee ulfaatadha. Viidiyoo kana garuu guyyaan gallakkisuu hin beeku. Ani taa'eetuma hin jiraa kan viidiyoo kana hojjedhe jechuudha. Warroonni viidiyoo kana dhaggeeffatan hunda keessaniifuu barumsa isinii taa'an
hin ba'inaa mana madaamii keessanii galakkistanii, hin ba'inaa hojii keessan galakkistanii, hojii keessan manuma aanni jettanii dhuftan. Madaama dura siif fidde san biratti taa'aa yoo isinii ta'uu dide waggaa 2 keessan bitattan biyya keessanitti galaa obboleewwan koo. Inni lammataa obboleewwan keenya biyya Itoophiyaati haarawaa dhuftan jechuudha. Namni tokko namni lamallee ta'u sagalee kee kan dhaggeeffachuun keessanii namni gaafa namni tokko dhagee nama biraatti dabarsaa gorsaa nama biraa hin ba'inaa mana madaamiti. Madaamni sun hamtuu ta'uu beektuu wanta barbaadde haa taatu. Hin ba'inaa achuma taa'aa. Hojjetadhaa achuma taa'atu. Namichi kiyyatas akkana uffannaa sagala fira laalaa jira. Ishuu gosaa jira. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Wanta akkanaatu jira. Jireenya biyya hambaa keessa Waaqayyo guyyaa tokko kana muluu keessaa illee nu baase biyya keenya keessatti illee gallee biyya gammachuudhaan jiraannu wayiitti dhufa jechuudha. Siniin jechuun jaaladhaa obboleewwan koo haasa'allee isinitti baay'isee haasaa isinitti baay'isuuf baay'ee dhiifama haasaa koo keessatti yoon balleessaa qabaadhe dhiifama naa godhaa. Akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin olitti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladhaa. Baay'ee sin kabaja. Kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis bakki jirtanitti Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu. Maatii keenya nuuf haa tissu. Sa'aa nama keenya nuuf haa tissu. Daa'ima keenya gannee biyyaa baanes Waaqayyo daa'ima keenya nuuf haa eegu. Kan gallee daa'ima godhachuu barbaadanis Waaqayyo nagaan biyya keessanitti isin galchee nama firii argattanii firii keessan wajjin gammaddanii abbaa manaa keessan wajjin gammaddanii jiraattanii Waaqayyo isin haa taasisu. Isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Waan hundumaafuu Waaqayyotu beeka. Isiniin jechuu jaaladha. Haasaa isinitti baay'isee jira. Dhiifama haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jira. Viidiyoo haasaa irratti yoo balleessaa qabaadhe dhiifama naa godhaa. Ija qalbiirra naan bisaa turtii gaarii.